kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii yoordii akkam jirtu nagaa keessanii nageenya jaalala araara waaqayyo lafaa bakka jirtanitti hunduma keessanii fa'aa baay'atu. Egaa har'a mana yoordiitti argama. Mana yoordiitti maal gooti jechuun keessan hin oolu. Mana yoordii gammachuu konkoo ibsachuun dhufee mana yoordii. Yoordii qiimamii dhugaa waaqayyoo bicayyoo jabduu jechuudha. Xiqqishuu jabduu qiimamii እና baga gammadde jechuutiin dhufee egaa duraan dursa iddoo yaada kootti hin darbin viidiyoo kana laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan akka cinaa dhaabbattan abdiin qaba. Kabajaan isin gaafadha. Egaa obboleettii kiyyaa yoordii baga gammaddee koongiraachuleeshinsiin jechuutiin jaaladha bareeddu koo. Sammuna dhugaa waaqayyoo haalli naan mijanne kanumaafan xinnoo ture jechuun jaaladha. Kanaafiyyuu baga gammaddee baga gatii dadhabbii keetii waaqayyoo firii dadhabbii keetii si argisiisee sin jechuutiin barbaada. Baga milkooftee sin jechuutiin barbaada. Daawwattoota yoordii hundi keessaniyyuu guddaa galatoomaa. Hanga ammaa viidiyoo ishee ilaaluudhaan sheerii gochuun sabskiraaybii gochuudhaan laayik gochuudhaan warra cinaa dhaabbattan hundi keessaniif guddaa galatoomaa jechuutiin jaaladha. Galatoomaa eebbifama waaqayyo sinaa eebbisu. Itti aansuudhaan har'ammoo darajaa isteeppii tokkoffaa kana maamila yuutuubii ta'uu waan guddaadha. Kiroomii keessa rafaa ooltee jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuudhaaf nama carraaqitu itti bahaa jedha Oromoon gisee waa namaan jedhu namni taa'ee omtutti dhufu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu carraaqanii waan tokko hojjetanii waggaa milkaan keessa namaatti gammadaa baga gammaddee baga waaqayyo gatii dadhabbii keetii irra deebiidhaan dachaadhaan baga waaqayyo irra deebisi gammachiise sin jedha. Koongiraachuleeshin yaa habiibti. Annaa dhugaa dubbachuudhaaf asumaan ergaan daawwattoota keenyaaf qaba. Daawwattoota yoordii jechuun daawwattoota kiyya jechuudha. Daawwattoota kiyya jechuun daawwattoota yoordii jechuudha waan ta'eef kanaafiyyuu na wallaaltan jedheetoo wannan jenne maqaa keessa namanne dhiifama waliin ani maqaan kootis Gaaddisiin jedhama. Gaaddisii yuutuubiidha kan jedhamu jechuudha. Warri na baruu barbaadanii warri maatii koon taane waggaa kan jiraatan ta'ee Gaaddisee yuutuub jedhaati sarchii godhaati deemati diimtuu sabskiraayib jettu san cuqqaasatti gurraachicha itaabbaatu maaliif diimattee teessi diimattee taa'uun qabdu. Asumaanis immoo jechuudha warri yoordiidha maatii hin taane yoordiidha warri maatii hin taane seenatii gurraachicha bakka sabskiraayib diimtuu san jechuudha. Diimtuu san cuqqaasatti gurraachicha laayikis tuqa dislaayikii garuu hin tuqina dislaayikii hin tuqina ishee. Innaa dhugaa waaqayyoo baay'ee kan isin jaaladhu kabajamtoota hordoftoota keenya. Hanga har'a hanga amma isteeppii amma geenyu kanarra kan jirtu hanga amma irra geechu kanarra kan geessistan waan isin cinaa taataniif jechuudha. Wanna cinaadhaan nama nu jajjabeessitaniif kan isteeppii kanarra kan geesse. Kanaafiyyuu guddaa galatoomaa eebbifama waaqayyo sinaa eebbisu. Oduu keessatti nama ilaaleen batalee obboleewwan keenya keessattuu sa'aatirratti viidiyoo taphachiisuudhaan bakka sheerii gochuudhaan laayikii gochuudhaan nama cinaa dhaabbatan hundi keessan guddaa galatoomaa eebbifama waaqayyo sinaa eebbisu jechuutiin jaaladha. Maaliif jennaan dhugaa dubbachuuf namni yeroo tokko xannasha tokko foon muluun ajaaha jedha Oromoon gisee mammaaku. Xannasha tokkotu nama hunda maqaa balleessa malee gaggaarii ciccimtuun kan bakka wanti mataa nama tokkoo wanti nama tokkoo haadha isaa ta'etti mul'atu obboleewwan akkanaa jajjabduutu jira. Batalayyi jechuudha. Keessattuyyuu hin argina warruma garii keessattiyyuu hin argina jechuudha. Ijoolleen nu cinaa dhaabbachaa turte. Egaa maqaa isaanii kana san jedhee dha'uu hin danda'u maaliif ani nama jechuun amala kan kootii miti akkanumatti galateeffadheetumaan eebbiseetuma keessa kootti zim jedha malee jechuudha. Garuu fuulduratti qabadhee dhufuun kiyyaan oolu chaayinaala kiyyaan jechuudha. Warra kanatti nu cinaa dhaabbatee nu jajjabeessaa turu. Oduu ana bichaa osoo hin taane hunda bakka nama hunda wal qixxeessee miizanaan osoo asiif akkana kaf hin godhin wal qixa jechuudha. Nama akkasiitti kan jiru. Kara garee keenya keessattuu garee keenya dhugaa waaqayyo. Innaa kanaafiyyuu guddaa galatooma eebbifamaadha. Hanga yuutuubii kana jammaree kaasee hanga amma
yoordii kan waliin hojjechaa turredha. Guruppii tokko keessa kan jiru jechuudha. Kanaafiyyuu mucayyoo jabduu, mucayyoo sirriitti hirmaattu, sirriitti gugguutii kan qabdu, sirriitti kan hojjechuudhaaf sirriitti kaka'umsa qabudha. Dhugaa waaqayyoo rakkina intarneetaa, rakkina adda addaatiin as yoon ta'ini sirriitti bakka waan tokko beektanii dhugaa dubbachuudhaaf hojjechuun dura yaaduun nu barbaachisa. Yaaduu hoggaa isiniin jedhu amma ani yuutuubii kana nan bane hoggaan bantee horii hojjettanii banee maal akkan irratti hojjedhu karoorri kiyya fuulduraa maal akka ta'e ka'umsi ani yuutuubii kana banuudhaaf kakka'e maal akka ta'e keessa koo waan jiruuf hin bane malee har'a yuutuubii qabdi boru dhaabdee jechuuf miti isiniin jechuutiin jaaladha. Kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu kaayyoodhaan waan yuutuubii kana bantanii fi kanaafiyyuu dadhabbii dursa kaatanii as keessan waan of keessaa qabdaniif jechuudha. Hundi keessanuu seeraan hojjedhaa irratti bannuma ta'e yaa islaama nama daami namatti hin tolu. Hojiidhaanis hojii adda addaatiinis aramni gizee silkii qabatan baay'inaanis nama waan jedhani. Kun immoo yaa midunkaan warra biyya Arabaa jiru dhiisti warri biyyaatiyyuu akka warri biyyaatiyyuu tokko waan ta'in warri biyyaatiyyuu warri hojiin biyya Arabaa maal akka ta'e beeku baay'eetu jira jechuutiin jaaladha. Kanaafiyyuu yoo warri baga gammaddee akka viidiyoo sirriitti ciccima babbareedaa dhaloonni dhufuu irraa baratu waan gaarii gorsa adda addaa bakka nuti wallaallee bakka rakkoo jiru rakkoo biyya keenya irratti jiru rakkoo shamarran irra jiru rakkoo dhiira irra jiru kana hundaa akka nuuf qabattee dhuftu abdii qabaa sin jedha. Yoordi kiyyaa baga gammaddee congratulation dachaa jarribaanii baga gammaddee sin jechuutiin jaaladha. Jabaadhu hojjedhu. Si cinaan jira ani gama kan gootin jechuudha. Si cina wal cina jirra waaqayyoon waa jiraachisu hundi keessanuu yaa uummata hundi keessanuu keessatti wallaaluu osoo hin taane adaraa keessan viidiyoo namaa laalaa dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo namaa hin hojjenna malee viidiyoo laalamaan jiru. Kanaafiyyuu maaliif jennaan ani maal akka ta'e hin beeku. Dhugaa gizee kiroomi keessa jiru san namni kan irra nu hirmaatu jechuutiin jaaladha. Ana bichaa osoo hin taane hunduma keenya jechuudha. Dhugaa yeroo tokko hojjettee gizee viidiyoo laalamuu diduu nama aarsa maaliifi dhugaadha garuu namatti toluu baachuu danda'a. Yeroo namni sun viidiyoo galaksattis jiraachuu baachuu danda'a yookaan immoo viidiyoon nama sanii nama san bira ga'uus baachuu danda'a. Kanaafiyyuu odoo yeroo sa'aatii qabdanitti sin jettanii bantanii biraa deemtanii laayik sheer gochuun nama dhibu birrii ittiin kaffalan intarneetoo ta'e intarneetni madaamni qimamee jirti kanumaa itti fakkaan intarneeta shaagoote sii kennitu jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessanii nu cinaa dhaabbadhaa hundi keessaniyyuu nu cinaa dhaabbachuu hin dagatinaadha. Yoordi kootillee jabaadhu itti fufii viidiyoonis immoo akka nuuf laallamu abdii qabna. Viidiyoon kun isinitti tole laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Wanti dogongoreef immoo dhiifama wanda kan dogongore jiraate dhiifama isiniin jecha bakka wallaala kiyyamoo bakka kana wallaalta jalaati koomentiidhaan nu beeksisaa isiniin jechuutiin jaaladha. Egaa viidiyoo kana adaraa keessan laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Obboleewwan koo hordoftoota maatii kootiif maatii yoordi isiniin jechuutiin jaaladha. Nagaan naa turaa. Halkan gaarii amma halkan boru galakkisamuu danda'a. Nagaa isinii haa baay'atu nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti warri biyya alaa jirtanii keessattuu warri biyya Arabaa jirtan waaqayyo gooftaan nagaan biyya keessanitti maatii keessanitti isin haa galchu. Dhugaa dubbachuudhaaf har'a bakka kanatti waan meeqa danda'aat waan meeqa obsaat waan meeqa waan jechaadha. Gizee tokko dhugaa waaqayyoo yoo itti hedanii ilaalanii baay'ee nama azaazanas baay'ee wanti jedhamus jira. Haa ta'u malee gizee kolfanii taphatan namni kolfee taphatee yoo bakka yuutuubii kanarras kan laayivii minaamin kan seenanii kolfanii taphatan wantuma namni homaa yaanne wayii fakkaata. Garuu yoo ta'u malee maatii keenyas yaadaa waan meeqa obsa qabeettii ta'anii
biyya arabaa kana keessatti waan meeqan nu kaffaa batalee ijoolleen mana gaarii hin jirre mana madaamin asii fachisaa irraastuu deebi'ee hojiidhaanis kan iraftii hin qabne meeqatu jira akkanuma ta'anii immoo yeroo akkanatti laayivii seenanii waan tokko wannoo jenne itti tolee ebeelukkoo akkana jirti ebeelu bifaan maalii taate ebeelu maatisiyoo taate jechaati. Yaa ta'u malee nuti immoo dhugaa dubbachuudhaaf rakkina kana keessaa yookaan yuutuubiin kun banuun tokko gallee waan tokko hojjennee biyya araa sigdatiin jennu hojjennee achitti waan ta'e hojjenna biyya keenyatti gallee jenneeti kan nuti karoora kanas baafannee annoo jennee kanaafiyyuu warri ilaalcha akkasiitis namaaf qabdan ilaalcha gaariidhaan ijoollee biyya arabaa cinaa dhaabbadhaa jechuutiin jaaladhaa. Nuti yoo nuti ofii keenya ofii walii yaadne namni biraa nuuf yaaduu hin danda'u. Kanaafiyyuu jabaadhaa hojjedhaadhaa. Borummoo bakka gaarii akka geenyu abdiin qaba. Obsaan wanni hundi obsaan hojjennaan wanta gaarii fuulduratti kan nama ga'u jechuudha. Wanta gaariidha kan si gammachiisu malee kan namoonni jedhu miti. Haa ta'u malee bu'aa bahiin baay'eenis jiraatu. Bu'aa bahii san keessaa milkaa'uunis ni jiraata jedheen fudhadha. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuudhaaf simmeetaawi ta'een jira. Viidiyoo kana waggaa isinitti tole laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun hin dagatinaadha. Nagaa ta'a, fayyaa ta'a, jiraadhaa, turtii gaarii, laayik, sheer, sabiskiraayib. Dislaayikii hin godhina. Okay? Hin godhina. Hin barbaachisu ishee. Kanaafiyyuu viidiyoo ilaalaa daraa. Okay? Nagaa ta'a. Hai, akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota maatii yoordituu kan taatan hundi keessanii nagaan haala waaqayyoo isiniif haa ta'u. Har'a mana yoordiituubitti argamee jira isiniin jedha. Annaa isiidhaa gammaduudhaa fi baga gammaddee siin jedha. Congratulations siin jechuudhaa fi gammachuun koo gammachuu keetii. Kanaaf baga gammaddee. Warrooti hiriyoonni keenya warri bukkee dhaabbattanii laayikiidhaan sabiskiraayibiidhaanis sa'aatii gargaaruudhaanis warri bukkee dhaabbattanii guddaa isaa galatooma. Annaa ammas bukkee dhaabbadhaa laayikii godhaa fi sabiskiraayibii godhaa fi jajjabeessaa isiniin jedha obboleewwan koo. Anna kanaaf maal jechuu barbaadeetan hundi keenya wal haa jajjabeessinu. Yoordiyyee baga gammaddee siin jedhee jira irra deebiidhaan. Annaa baga gammaddee siin jedhaa. Kanaaf immoo akka hojii gaarii irratti hojjettu immoo abdii qabnaa siin jedha. Wal bukkee jira, wal bukkee haa dhaabbannu, hundi keenyallee wal haa gargaaru. Koomentiidhaanis taanaan waa hundumaadhaan koomentiidhaan laayikiidhaan waa hundumaadhaan wal bukkee haa dhaabbannu obboleewwan koo isiniin jedhaa. Hundi keessanillee wal bukkee haa dhaabbannu. Kanaaf maal jechuun barbaade koomentii immoo yeroo barreessinu dhugaadhillee akkasumatti hin barreessa. Gaaf tokko garuu yaada irratti nan kenna. Gaaf tokko immoo gaafa hojii fa'aa akkasittiin callee mafaa irratti banee fa'aa deemee akkumattiin barreessa callee jechuudha. Innaa kanaaf immoo jabaadhuu minaaminii dhiisnee mata duree abbaan sun barreeffatee dhufe sanarratti koomentii dheeressinee koomentii abbaa sana jabeessuu danda'u jechuudha. Jabaadhuu minaaminii sana dhiisnee odeessinee gaarii natti fakkaata. Dhugaanillee yeroo baay'ee yaa hin barreessu jechuu koomentii. Kanaaf immoo koomentii bareedaa kan nama jabeessuu danda'u. Kan amilee namatti horuu danda'u waliif barreessinu mata duree sana kan ilaallate jechuudha. Akkasiin jedha kun har'a keessumaa ta'e mana isiitti argamee jira iseedhaa gammaduudhaa fi isiniin jedha obboleewwan koo maatii isee kan taatan martii ammas bukkee dhaabbadhaan